Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadee dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankiitiin qabadee hin dhufne jechuudha. Guyyaa har'aa guyyaa sanbata guddaa waan ta'eef baankonni biyya keessatti hin hojjetanii jechaadha. Kanaaf karaa Itoophiyaa.com qofaan biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatanii nu hordoftan kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaatiin hin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattumaa warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaa.com guyyaa irraa dabalee jira jechuudha. Haa xiqqaatu malee saantiima 10, saantiima 15, saantiima 20, 30 shilingii yookaan saantiima 50 illee kan dabalee jira jechuudha. Biriin Kuweet immoo guyyaa irraa naannoo birrii 2 dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa xiqqaatu malee dabalee jira jechuudha. Saantiima 2 jechuun xiqqoo miti jecha. Saantiima 1 dabalame gara birriitti jijjiirama waan ta'eef jechaadha. Egaa guyyaa hundaa akkuma beekamu Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'ama. Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 80 fi saantiima 77 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 30 fi saantiima 98. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 29 fi saantiima 91. Hoomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 70 fi saantiima 11. Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiima 21 jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 47 fi saantiima 96. Bahareen diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 79 fi saantiima 16. Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 84 fi saantiima 17. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawaaladhaan jechaadha. Birrii 200 fi birrii 54 fi saantiima 94. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiima 71. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 43 fi saantiima 22. Yuuroon tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 200 fi birrii 10 fi saantiima 82. Koronaan tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 19 fi saantiima 56. Iswiis firaankiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 31 fi saantiima 44. Turkii liireen tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiima 94. Kan itti aanu Israa'el shekeliidha. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 64 fi saantiima 46. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birriin Ijiptii tokko jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiima 46. Yemen haalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiima 75. Hindii ruupiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 1 fi saantiima 90. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiima 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii kana fakkaata jechuudha. Akkuma jedhe karaa Itoophiyaa.com guyyaa har'aa haa xiqqaatu malee dabalee jira jechuudha. Akkuma jedhe birriin hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Haa xiqqaatu akkuma jedhe saantiima 20, 30
shilingii yookaan saantima 50 birrii lama kan dabale birrii Kuweet qofaa jechuudha. Kanarraan kan hafe garuu biyyoonni hundumtuu guyyaa har'a akkuma jedhe haa xiqqaatu malee dabalanii jiru jechuudha. Karaa Itoophiyaa akka maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaara fudhatu jechuudha. Beerut yookaan limneen illee akkasuma biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birii Yemen akka birii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf biriin Paakistaan guyyaa irraa 0 saantima 64 jechuudha dhiifama. 0 saantima 64 jechuudha. Biriin Paakistaan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma birii Yemen illee 0 saantima 75 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biriin Beerut yookaan paawundiin biyya Beerut illee akkanatti waan baay'ee xiqqoo taatee fi salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Biriin biyya Beerutii birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Ani biyyoota sadii maqaa dhaheen jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin hedduutu jiru. Doolaariin baay'eetu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa argattan jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 80 fi saantima 77 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa yoo hergattanii jechuudha salphumatti. Malee birrii biyya sanaan ta'uun jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Akkasuma Beerut irree paawundii biyya sanii miti jechuudha. Asirratti garuu Joordaan biriin Joordaan diinaarii jechuudha. Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Maaliif garuu birrii biyya sanaa miti jechuudha. Isinii kennan ijoolleen mana keessatti warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaarii isinii kennu. Doolota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Tarii warroonni immoo haala hojjettanii yoo diinaara biyya sanii fudhattan jechuudha. Diinaara biyya Joordaan akkuma jedhe doolaarii Ameerikaan caala yoo diinaara fudhattan jechaadha. Yoo isiniif kenname jechuudha. Isin dura dubbadheen herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon qarra kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaannaaf tura.